Duraanis aangolleen barbaadu waa takkaas hin barbaadu. Garuu wanniin ciniinnadhee kan mormuuf waaniin keessa seenee arkee jira. Waan san suutuma suutaan isinif fiduu ta'a. Warree arra isa deeggaru kunillee guyyaa ifi qaanfatuu dhufuu ta'a jechuudha. Sigale. Yoo Rabbi dafee nu dhaqqabee bineensa kana dafee ciisosoosuu baate waan Oromoon ta'uu teessu bineensi gaaraatu hin ta'u. Sigale. Bineensi gaaraatu hin ta'u. Namichi kun namni inni jibbu diinni isaa guddaan sabboonummaadha. Oromummaadha. Tokkummaadha. Ijaaramuudha. Inni wanni inni jibbu nama ijaaramee waliin dubbatu abaluu keenya. Abaluu teenya nama waliin jiru arkuun barbaadu jechuudha. Nama wal qoodu, kawal nyaatu, kawal jibbu, kawal irraa haasa'u, kawal balaaleeffatu, kawal xireeffatu kana wanni inni barbaadu jechuudha. Oromoo iddutti wanni inni buusee bara 8 dhufe kana jechuudha. Sigale. Sadarkaa namni gartee ollaan gosummaadhaan ibidda walirraa fudhachuu dhiise. Sanirra gahee jechuudha. Mee adeemsuma namicha kanaa laali. Amma namoonni gariin magaala tolchee Finfinne tolchee maal tolchee siin jedha. Yaa obboleessoo. Waan meetira tokko gadi hin geenye hoggii karaa kanarraa gammayxe udaan kana jilba kan seentu sigale. Funyaan qabattee kan ganda kana keessa deemtu Finfinnee fa'aa tolchee biiti toltee siin jedha. Yaa obboleeyyan kiyya. Baruma ajaa'ibaa keessa jirra bara. Namni mee sirna jaaramoo biyya magaala jaara Rabbi sodaadhu. Muummichi ministeeraa namni fiinjuu tokko sirna biiti tun itti bultu, itti hoogganamtu, itti kaballeessi adabamu, itti gartee aangoo walii qoodamu, itti gartee diinagdeen biyyattii fuuldura tarkaanfattee gartee wanni barumsaa kun hundi itti diriiru gartee lafa kaayamu mootummaan tokko. Mee horiidarii jee miskiina gubbatti mana jaaruutummaa jijjiirama. Yaa jara keenya itti dhufuu teessaniin isiniin jee ture jechuudha. Dhumaatiin amma tun jalqaba. Wallaahi dhumaatii isin dhumuu teessan akkan nam mul'atu jiran. Wanni amma isin iyyitaniif tun jalqaba gana dhiinni namaa lafa yaa'u ta'a. Gana dhiinni namaa corru jeekan lafa yaa'u ta'a. Ol kaayyadhaa viidiyoon nan isiniin juutan. Sigale. Hindi namichi isa Oromoo ajjeesuun buqqisuun keessattuu gartee warra xiqqoo dhimmuun sabboonummaa keessaa mul'atu kana ajjeesuun isa biratti akka waan soaba dalagetti guyyaa san guutuu sujuuda bu'aa jechuudha. Sigale. Wanni inni jibbu sabboonummaadha. Sabboonummaan tun eessa jirti? Oromoo guutuu keessanuma jirti garuu eessaa maddite jaa'if laala. Sigale. Ummata Oromoo kana dura tokkummaa isaa diigan, diinagdeedhaan cabsan, walirra bobbaasan. Sigale. Walirra bobbaasan. Arra kunoo amantiidhaan nama akka seenaa jinjimoo kana fa'aatu al-shabaabiitu baalee jiraa jedhamee gabbee. Wahuma si keeysaa dhalateen si cabsan, daafuma si keeysaa uumamteen si cabsan. Sigale. Kanumaan dura si cabsanii jechuudha. Memma ummata kanarratti gartee akkas jechuun al-shabaabii jira jechuun nama gartee shororkeessaa sadarkaa addunyaatiin barbaadamu jechuudha organiziin sun. Kana jechuun qaallicha kanaaf akka gaarii daandii haxaa'uudha. Ummata kana buqqisuun sirriidha. Ummata kana godhu jirtu kana sirri godhu jirta al-shabaab keessaa baasu jirtaa jechaanii jiranii jechuudha. Afaan siyaasaati. Waan akkanaa tanaatu gartee akka gartee shayxaanni kun dhiiga si dhuguuf haala mijjeessaa jechuudha. Kanaafi gartee tokkummaa keessan eeggadhaa bineensa keessan ka gartee duraan jala yaatanis firraa eegaa wanni isinii jennuuf tanaa jechuudha. Arra ummanni kun buqqa'eeti. Anamma duraan isinii hime qabsoon arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabneen isiniin jee kitaaba Jism irratti yoo yaadattan ta'e. Maal yaadattanii ijoolleen TikTok mataa isin fuute sigale. Ummata akkasii sabboonummaan isaanii, gootummaan isaanii, arjummaan isaanii, qabeenyi isaanii biyya Itoophiyaa tana utubee dhaabe. Ilmaan isaanii osoon ittiin qusatin dargiin gartee ilmaan ummata kanaan lolchiifatee ichi ficcisiisuu ture. Mallas akkasii ficcisiisuu ture.
namichi kunis akkasitti yaadatta yoo ta'e Shaashamanneedha obboleeyyan afur ilmaatii hasammoo ja'anii kan dibichaa wajji qabanii lolchiifadhaa jedhanii gaafa lolli TPLF itti diraamaa sheeyxaantichaa kanaan ka'e ummata kanaa seenaa dalagee jechuudha. Ummata biyya tanaaf dhiiga fi kafalee lafee fi cabse arra cabsiteeti gartee manguddoon bakka ciiftu dhabdee jaartiin ulfaa gartee muka jala deeyisee ilmoon jalaa shafaa ta'u jirti jechuudha. Maaliif ilmoon turoggee oowwasaniin gabbaatu huccuutti maruu barbaaddi. Dheengeetti kennuu barbaaddi. Deeytuun tun gartee aanan itti qabuu barbaaddi. Si galee? Kanarraa deeytuu meeqaatu gartee dhalarra du'e. Ummata akkana gatii kafale kana ummata biyya tana ijaaruu keessatti hayyoota biyya tanaa gumaachuu keessatti diinagdee biyya tanaa gumaachuu keessatti qamadii arsiitiin dhaadatanii sigal qamadii arsiin barbaadan lafa arsiin barbaadan nama arsiin barbaadan garuu waay jimaa Harargee fi gurgurachuu barbaadan biyya alatti ergachuu barbaadan garuu nama Harargee ka jimaa san tajaajiluun barbaadanii jechuudha. bar wohuma akkamtu ummata kanarra dhufe wohuma akkamtu nu qabate an qiyaman baran konfiisin ta yeroo takka ummata bakka nu gobroonfadhu gibirani khafalla nuti gartee warra si mormullee duran dhaabbannu wajjin dhaabbannu sigale qabeenyallee hoodho gibirallee kun hokkana humna ol nufeete marhabbani khafalla Rabbi ji nudisi je khadate akkamittiin isin dhiisaa jiraachuun qabdanii jeeti xaragu jira barnamichi amma namoonni gareen abiyyi qofa maa jecha olta abiyyi muummicha ministeeraati biyya san itti gaafatamummaa ka qabu isa abbaan fedhe dhufee waboon dhuftee yoo ummata kana dhooyti kharraa dhorku qabu mootummaadha fannoon dhuftee yoo ummata kana dhooyti kharraa dhorku qabu mootummaadha shiftaan amma biyyanan jiraadhu kana keessatti shiftaa yoo dhufee nama zarafe haga shiftaa san qabutti poolisni manatti hin galu raayyaan itti isaan galu national guardiin hin galu sigale kana gartee ka godhuu qabu mootummaa wanni waraana hidhachiisu qabeenya ummataatiin hidhachiisa gibira ummataatiin qawwee bita sigale kana hunda wanni godhuuf nageenya ummata daangaa biyyattii eeguudha wanni poolisni barbaachisuuf maali yoo shiftaa san namarraan dhorkin wanni milishaan barbaachisuuf maali yoo shiftaa kanan dhorkin sigale tanaaf nuti mootummaa dubbannaa jechuudha amma nuti marroo dubbachuudhaaf marroo laayisensan qabu saba kanaafi gabbehee lolu jira malee sigale cunqursaa saba kanaatiin irraa kaase jee lolu jira malee hay filannoo gooneef moo beekamti qaba moo addunyaarraa biyya san bulchuudhaaf jechuudha nu bulchuudhaaf beekamti qaba moo gartee mee maal keezii maaliin itti dubbanname naayime Shimallis Abdiisaa garuu mootummaa naannoo Oromiyaa ifinja caffee Oromiyaatiin hooggana jaa ummataan na filate jaa gibira ummatarraa sassaabbata sigala gibira ummatarraa sassaabuun dirooyini bitee ummata kana dhawaa jechuudha tanaafi nuti yeroo wanni mootummaa jennuuf tanaafi jechuudha mootummaan kun takkaa mariidhaan takkaa aangoo gadhiisuudhaan sigale furmaata fiduu danda'u qaba jechuudha yoommoo warri isa mormu warri ummata kana miidhu gartee humna isaatii ol ta'e ummata kana mariif dhiyee harka kennatee mariif dhiyeessu qaba jechuudha sigale hay namaan guba kursiisaa san qofa finfinnee qofa xaawwatee tolfatee dakhatana yoo ol fitan dhimma qiyyaamitiyyuu hasanuu muummicha ministeeraati an pirezidaantii finjuu khaguyyaa gartee sisaamuu dhufe gartee wadalloota sirra naqe kana waraana bire jaaree kanaan sisaamu kana mootummaa moogaa maafiyaa gaangistara naayime hay mootummaan tokko mootummaa ta'uudhaaf bar dursa nageenya ummataatii bar ka barbaachisu eenyu ol biqiltuu ol misoomaa ol waa hunda bar nama gartee nagaya qabu nama xiyyitiin gubbarra dhawu akkamiin nyaata taa'e misooma jechuun bar waan nyaattu waan dhuydu waan uffattu sigale yoo nageenyan qabaanne misooma maal qabda meenaayime sigale ummanni keenya dammaqa meene yoo nageenyin jiraanne finfinnee bareedde bu'aa maal qabdi meenaayime
Kanaaf wanni nuti gartee ciniinnannee namicha doofaa kana wanni dura dhaabbannuuf kanaa jechuudha. Qallicha kutaa torbatti gartee wanna adda kutee deemee gartee nasiibaan dhufee nutti taphachuu jiru kana. Sigal. Dogoggora calculation agartee namni hayyoonni keenya walii galuu dhabee walirra dalageen namichi kun hulluuqeechi seenee jechuudha. Sigale. Saniifu ummata keenyaaf sagalee ta'a. Okay. Miseensota paarlamaa ta'eefiin jettu eessa jirta? Maqaa ummata kanaatiin bakka buuteechi taa'u jirta. Miseensa paarlamaa jechuun bar biyya dimokiraasiiti jettaniimi. Ilmi baagadaa dimokiraasiin nu bulchu jira jettaniimi. Bar miseensi paarlamaa tokko amma paarlamaa yaamsisuu danda'a bar. Ajandaa qabatee paarlamaa yaamsisuu danda'a bar. Caffee yaamsisuu danda'a bar miseensi caffee tokko. Eessa jirtan har'a afaan walirra keessanii teessan. Dhayxanii ummata sallaaltanii. Isiniin nu filatee maqaa keessaniin Finfinnee keessaa mana paarlamaa qabnaa mindaa nyaachuu jirraa maqaa keessaniin jettanii dhayxanii ummata sallaaltanii. Sigale. Sheekotiin manzaraa'o. Isin salaachifnaa. Isinirraa waa guurra. Hoggi masgiida jennu isinii waanu kenna. Hoggi maali jennu isinii waanu kenna. Jettanii dhayxanii ummata sallaaltanii ummata buqqeessan. Sigale. Mee dhayxanii ilaaltanii. Hinjiru jechu wanti cufti garaafiitiif iyyiti. Garaafiitiif akkana godhatti. Nuti immoo lubburraa kuulii faranjii dalagannee gartee hoggi hafuurri nu citee daqiiqaa hanga hafuura fudhannu kana isinii iyyinaa jechuudha. Isinii iyyinaa jechuudha. Baga arkitan mara isaanii ummanni gartee sagalee ummata kanaa ol fuudhaa sagalee ta'a. Dubbiin miidiyaarraa tun dubbii ajaa'ibaati. Dubbii yoonii fi namoonni imma wal jalaa fuudhee wanta jee sheekotiin manzaraa hundi laayikii fi sheerii yoo dubbiin tun harkatte laayikii sheerii barbaaduudhaaf sagalee utaati sigale. Yoo isin calliftaniituma sagalee ta'u jalaa jettan namni nuusee maal laan ga'e jeeti sheekotiin manzaraatiin nyaachuu seentii jechuudha. Amma sagalee ta'uun guyyuma tokko dubbattee sigale hidhiif cicciniintee takka poostii takka viidiyoo takka ol darbitee hara geemii keetii kutuu miti. Haga deebii harkattutti itti fufuu qabdaa jechuudha. Sigale. Haga deebii harkattutti haga ummanni buqqa'ee bakka deebuutti haga ummanni buqqa'eef hayni isaanii arkamutti haga kadu'e gumaan bahutti haga ka hidhame hidhaa bahutti itti fufuu qabda sagalee jechuun sani. Tarma guyyaa tokko filamee jettee hidhiif nyaattee yaa maarree koo yaa arsii koo yaa arargee koo jettee booda geema kunoo gangaladhu maal godhi dabbaas qabi mitirqishoo kana deebituu miti. Dalagaatii jettee sabaqiyya jettee yoo dhugaan hadooddii dhugaa san qabaatte hadooddii fakkeessuu ta miidiyaarraatii miti. Yoo dhugaan hadooddii sabaa san qabaatte yoo dhugaan miskiinni akkasitti akka booyiraa jaldeessatti gartee akkasin lafarra ciciisu sun garaasi dhukkubsu jiru taate. Sigale arraati sirra ciifta maalirra ciifta soofarra ciifta sigale abbaan keenya garuu daggala keessa kasi ciisa kan buufnee asii bahee ciniin hin beeyin kan qeejjabbuun itti baatee cinii iddituun beeyin sigale kuyyoo dhugaan garaasi nyaate waan kana dalagaa godhattanii sigale sagalee ta'uu qabdanii jechuudha. San gubbarraan gargaarsa hajaamu kun an akka kiyyatti mootummaa san qallabuu jaama. Amma gargaarsa Booranaa akka jirrutti iyyinee guurame miliyoona meeqaa guurame mallayni sigale haga abbootii qabeenyaatiin baatutti miliyoona meeqaa guurame wanni sun hundi baay'ata godhatee jechuu Shimallis sigale milishatti injaaratanii jechuu baay'ata mootummaa cufuu jaama sigale baay'ata shiftaa cufuu jaama mootummaa maaltu jiraame baay'ata shiftaa cufuu jaama sigale yoo maallaqa asii walii qabdee kan gad ergitu taate baay'ata shiftaa cufuu jaama. Ummata keenya hidhachiisu kanaa booda. Boolaalee hoogganaa dhugaa ishee dammaqaa mokonnomfaa taa'ee barqoma dhawatee ummanni Amaaraa bakka jirutti hidhatu qaba jee barba. Ummanni Amaaraa bakka jirutti hidhatee roorroo dhorkachuu qaba jee barba. Kun sini naafsisu ati. Sigale. Kun sini naafsisu. Fannoon jenne bar maalin jenne amma takka jaan waboon warri mirgaa falmusun isa qote maarree qote. Waboo akka bineensa guyyaa dheeraa dirooyin ari'aati. Hoggi immoo hojiidhaan waboo neessa kuttee. Hay dirooyin waboo barbaadee dha'u sun neessa kutte shiftamaan dhoyin.
shiftaa mana amantii gubumaan dhoyin dirooyiniin sun eessa jira oggis 4 kiiloo tetteenyee harkina jaame buufaan abbaan rooba roobsisu sun sigale 4 kiiloo tetteenyee garra jaame hoggii cherchiin tawaayido gubattu maaliif shiftaa san dhaqee laaleen dhayi dirooyiniin gartee shiftaan dhawu isaaniitu gartee wal tahee akka ummanni kun buqqa'u godhe dachiisan barbaadaa jiran qabeenya ummata sanii barbaadaa jiran malee ummata san barbaadaan jiran osoo dandahee dachiin sun osoo ummata san guuturraa liqimsitee dachummaan qoftiin hafteefi wallaahi gammachuu guyyas albaatiidhaan istanyaa godhaan siin jee qaalichi abiyyi ajjaniin kun albaatiin istanyaa godha gammachuu keessa osoo wannummaan irraa kutte harargeen baanantunis osoo irraa galliqimsamte haganam ummanni kun isa rakkisu jiru isin hin beeytan sigale isin hin beeytan koobsanu ilma keenya maarree keenya mitirka shoo keenya jetti jala yaatee sigale ilmi quduraa rabbi sitti haa baasu ilma kee jechuun kana geessii buusu bar ummata gibira kafalee gibira humna ol kafalee buusii milishaa kafalee insurance jee maallaqa irraa guuree qabeenya hunda irraa guuree tokkicha qabu irraa hiikee numa jiraannaa hoodhaa tokkicha qabu kana je'ee bar firraa kennee jiruu dhoorkattanii bar rabbi jiruu isin haa dhoorku sigal Itoophiyaadhaaf namni akka Arsii gatii kafalee ni jira rabbi sodaadhu namni akka gartee qabeenya ummata akka ummata kanatti qabeenya biyya sanii gumaachi akka ummata kanaani jira ballina lafaatiin heddummina ummataatiin amma raayyaa ittisaa kana keessa heddumminaan eenyu tokkoffaan sigale meelaal ummata kana gartee abbaa kiyya mililik dur rakkisanii leenjisoo diigaa faatu abbaa kiyya rakkisee sigale je'ee hijaa abbaa isaa baafachuudhaaf sigale ilmi mililik agartee afaan kee bare aadaa kee bare maal kee beeka sigale harka kana qofa keessa kaa'ee kuno akkana jejjaasi bira taa'e miskiina jetti oromoon garuu namichi boofa simmaramee si idduu deema simmaramee qaxsi godhee dhiiga si dhuguu deema jechuudha sigale amma ganaa karaan isaa bal'ate ati wal jibbite walirra bobbaate gosummaa wali bobbaate gandummaa wali bobbaate baale arsi jette wal qoodde wal arrabsite miidiyaa kana garaa wal madeessite ganaa isaa tolee jechuudha haga garaa madaa'ee garee takka fudhateeti tanaa wajji dhukkeessi godhaa jechuudha irra doofaa laallataa jechuudha irra doofaa yoo gartee sharmuuxaa fi farshoo dhiyeessaniif gartee ummata kanaa sagaleen taane laaleeti aangootti kenna si keessa laale amma arargee tana dhiirti isaanii onneen isaanii dandayamtu jeeti beera fuudhee beera yoo hudduu cuqqaalan gartee ganaa beerri afaaniin hin dubbatu jee hudduu cuqqaalanii fi sirri farshoo dhuganii beerri gartee achumaayi waan baatii hunda firraa haqeetuma nu gaddarba sigal akkas nu godhee jechuudha kaarsii kanaas keessa laaleeti akka beera arargee san fidee ichi haa mee tokkuma miseensa biyyattii khata miseensa paarlamaaji miseensa caffeeji karakkina ummata kanaa dubbatu tokko bichaan as kennime mee sheekotii manzara haga sheekotiin harargelleen jazaakumullah khayran rabbi raajaalatu gaafa iidaa tanallee nurraa dhaabaa lola kana jimaa gurgurachuun hundorkinaa jetteeti gartee akkasi baatee dubbatti mee takka gabbaatee dhumaatii jettee dubbattee mata arsiitun sigale mataa lafa nayitee daafeen gartee hudduu beeraa tana jala oolti guyyaa dheeraa eebanne jetti sigale ijoollee tiktook irraa hudduu wal gangalchitu tana dhokattee gubbarraa laalaa oolti sigale asii bashannanaa oolti sigale isiin hiltanii fi iskaallaayinii kana keessa deemaa oolti bar salaatumaa urra guddaa jamaa godhuu eegalte jannuti jannata seenne maal goona sigale jannatumaa kanuma beekanii jechuudha ummata sadarkaa san gahuutu qafoo kana tanaatu sigale ummata kana dura deemee ummata kana taphachiisu jira jechuudha durriyyee akka isaanii ummata kana taphachiisu jira ilma keenya jettee kana ummatatti gaffaarsiti jechuudha miidiyaa fi gartee bakka muhaadaraa hundatti kana gaffaarsiti Allahu akbar takbiir jette sigale wadalli garaan isii guutamnaan akkuma harreeti bar ballubbuu fi wadalatti baase bar
ودلي هرين قري قران إسا قوتمنان روفو ما ياسو ملي ويدبتا أكسو مشيكو تيم منزراتيس سيقال أكسو namni ummata kanaaf jiidha qabu tokko jiru isaan keessa adeero bar buddeen tokko nyaata bar addunyaa tana bar afrii takkaan irraa galta bar akka arramee goonni ka Hussein binee sun eessa jirame goonni ka Waaqoo guutuu eessa jirame namnummaan onnee qabu tokko kaminnu keessaa dhabame mee goonni akka jaarraa abbaa gadaa eessa jirame ka ijoollee san dirra dhawaa dhaqee cabsee mana hidhaa sanii yaasu sigale fannoon bar mana hidhaa keessaa cabsitee yaabatte bar ummata isaanii guutuu gootonni kasii eessa jirame maa haasbani maalu rabbiin horsiise maal gadaameesuma akkam rabbiin dubartii teenya keessa kaaye sigale saniifuu ummanni keenya iyyaa wal dhageessisaa wal onnachiisa tokkummatti ummata yaama tokkummaa hogginan juu kana waan hin arku jiru jira sigale miidiyaa kanarra gartee piippiin tuun warra mootummaa mormu fakkaatteeti tu warra mootummaa maal godhu fakkaattee teessee TikTok kanarra waliinaa soitti sigale teessee waliinaa soitti dhugaadhaa bar mootummaa kana malee nutis waa filannoon qabnu garuu mootummaa kanaatu bar akkana jee mitirqishoo jee bar isiin lachuu bar piippiidha bar an filima sii sirritti hin beeka sigale ammoo TikTok kun mootummaa arrabsaati hottu seeni abalu mootummaa deeggaraaja bar isaan lachuu mootummaadha sigale dhugaadha ammatti wan abiyyi nuti warra khaabaati wajji abiyyi irratti ndullu jaan sigale abiyyi arrabsu kana jaabar bar keeysisaa piifiifu warra khaabaati wajji amaara wajji abiyyi irratti ndullu garuu bar abiyyi tumaarree ta'uu dide mitirqishoo ta'uu dide miskiinni kiyya dhuga baanta jala taa'ee sigale adeero warra khaabaa caalaa namni qushaashni wasayni garte boo warra khaabaa bar akka dhiira si dhiitee si bulcha bar namni yo takka akka dhiira si dhiitee si bulchuudha takka akka harre si dura dhuufuu yaasee si baqachuudha bar namni dhiirtee ooma lama bar kun waa takka keeysan jiru bar gaagurri waa takka keeysan jiru bar akka dhiira nu cafaqee qaxnu godhee diina nurraa dhoorkee akka mallazzeen hawsani nyag godhee akka dhiira si bulche maal rakkoon nuti rakkoon raa qabna dhiira ta'ii nu zabbaxii nu bulchii sanii sin danda'u daafeen sigale asuma beera wali qabatee beeruma keessatti nagaya buusuun danda'u sigale baqateen baqatu sigale kanaan nu rakkisu jira malee nuti wayii waan birooti waboos firraa dhoorki yoo dhiira taate dhukkeerraa kaasi fannoo dhukkeerraa kaasi qat godhi akka feete bulchi ummata kana sigale kana kan namni jechaa jiru inni gartee nam dhugaan akka milishaa lamaa sadichi erga oggi milishaan kunoo nagaya buusuuf dhumu jirani maarre heezi tolfataa bar sigale saniifuu ummanni keenya gargaarsa jettaniitis amma warri gargaarsa jettanii ganda keessa ka'uu deemtan gargaarsi abadan wanni gargaarsa jaamuun jirtu ummata keenya yoo dandeeysan hidhachiisa qawween lafa guutee jirti hidhachiisa sigale dhiitee kufaa kana firraa dhoo haa dhoorku ummanni keenya gaafas arsiin duraanuu lolatti beeyti qawween si harka dhufnaan no problem sigale dhiiraa fi dhiira uggis rakkoon takka hin jirtu maaliif mootummaan kun lafa to'achuu hin dandeenye aangoon harkaa baatee jirti qaallicha angos gadhiisuu hin dandeenye aangoodhaan waan maraatee bololeef sigale angos gadhiisuu hin taa'u yoo qabdee jiraa ciccirtee fuute malee waan ichi deemaatii miti daafeedha wanti gowwaadha sigale dhiirti bar takkaasi mooti yoo atiis caccabsite boona mootee koottu adda wal balleessinurra wal tolchidhaa hojjee taa'ee mari'ataa bara kun saniis hin beeku jasbaadha maaliif xiqqeenyarraa gadhawaa guddisan sigale xiqqeenyarraa gadhawaa guddisan inni ummatuma kanarraa ijaaba'u jira sigale siistamaan
sadiifu ummata keenya wanna harka kaaya daabboo fi wanti wanni ummata keenyatti odeeyanii hin jirtu ummanni firraa dhorka ummanni itti beeka firraa dhorka sirriitti xiqquma harkaan garsiiftaa kun hojii jiraa fudhadhu jennaan walaa ergamtuu wadallootii innichi keessa jaarrate tana takka takkatti ummanni mataarraa jira sigale takka takkatti mootummaa nageessii buusuu hin dandeenye mootummaa dhukkee sirraa kaasee calsi godhee diinaas cal godhee jiraachisuu hin dandeenye kun gati qaba jaartii dubar yoo jaarsi laafaa ta'e ati jaarsaa jettii ni barba sigale ati jaarsaa jettii ni barba sigale irti takka dhukkee irraa kaaftee biyya bulchuu takka ammoo an hin dandeenye adeero nagaan jiraadhaa jettee aangoo gadhiisu qaallichi waggaa 8 nagaya magaalaa qabalee takka buusuu hin dandeenye waggaa 8 tabiyoochi taa'es wanni inni jijjiiruu hin jirtu bu'aan isaan jirtu khunfaan addoodha sigale khunfaan addoodha addunyaan jibbite tuffatte diplomaasonni keenya galatoomanii namichi saban gireeditti gartee wanna adda kutu himanii fi jiranii addunyaan edaan kun nama kanaati jettee shirkitee bira kutte arra kunoo kheenee agartanii mi diplomaasii addunyaa irratti inni beeraa fi ijoollee waliin fixachi taa'e sigale faarsee bulaa fi wadallootii tana ifiin tarriseeti manzara doolaara 7 bite kana wanna kaayyate itti nafne sigale beera keessa diriirfatee taa'e abalu arra isa qotte dhiigaatti jira bar abalu isa qotte ulma jirti bar beera kana qorata taa'e sigale kana jira inni hoggi William Ruto faan gartee addunyaa irra deemanii gartee diplomaasii addunyaa tana shakaashaku jiranitti arra gartanii mi alsiisi andeen gaddaan viidiyoo irratti isinii sigale bin Zayed alsiisi fuudhee Faransi deemaa gaafa bin Zayed Masri kuteen isinii video na jala gaseen alala uno binzee fuudhe wali geeyse jechu Trumpinis Farsee bulaan already biyya diiguu malee wahuu beeku silaawi degree biyya diiguu malee degree harkaan qabu diplomaasii hiikaa diplomaasiitis hin beeku G7 maal nu dhabdi nuti bargaaba kan koflaan nu fitanii nuti ilmaan aduwaati malee ilmaan agwaati bitiyanii amma agwan nu deebisaa loobii gartee miliyoona meeqaan bitaniiti asii kadhachuu jiran aduwaa nyaadhuga yaa adawwii rabbi hay isin ilmaan aduwaati agwan nu deebisaa jettanii maal gootanii kadhattan sigale bar waanumaan beeyne bar waan boko quufa seeyu bar gowwaan udaan garaa guutuuti gartee humna seeyaa jette oromoon hoggibammaayi sigale farshoo fi wanti fi guuran san humna seeyaniiti dandeeyti seeyaniiti maan nuti ilmaan maarreeti malee baarree amma biyyattii karatti ofa wallaalanii diplomaasiin harkaa baddee sigale Suudaan qoqqeen tun Jabuutiin bar Jabuutii ibsarra baasa Jabuutiitu bar daangaa Itoophiyaa seenee dha'ee bahu jira bar wahuma akkamii biyya qabate buleeso bar Tigreen sun diina keenyallee taatu bokka dhiira biyya bulchitee bar ish lammiin isiitti dhaadatti bar akka dhiira qat goote lilmeen takka lafan buutu bar sigale kana daafee nuti akkasin nagaya ummata buusi jechuun jirra malee aangoon nu kenni qabeenyi nu kenni jennee isa mormaa jirru hin jiru jechuu ummanni keenya wanni hubachuu qabu saniifu ummanni keenya sheekotii gaafa masgiida maallaqa isinirraa ilmattu sheekotii gaafa muhaadara maallaqa isinirraa ilmattu sigale warra gaafa bakka bu'ummaa nu filadhaa jee gartee halkanii guyyaa lafa dhiitu eeysa jirtan ja'aatii dhiibbarra godha wanni qaallichi harka qaallicha kanarraa jira harki qaallichi kun bakka hundaan qabatu kanneen sigale milishaa isaa yoo jalaa dhooyte kaadireef kaabinee isaa yoo jalaa dhooyte harkarraa ciru jirta jechuudha dabluus gartee finfinnee taa'ee wanni inni arsii keessatti godhu hin jiru jechuudha kan inni siin qabatu jiru sibire jira sibire jiru san sigale
dammaqaa ummanni keenya hoo'inti bakka arka sigale kan inni gibira sirraa guursisu jiru kan inni siin gabroomsaa jiru kan inni gartee siin cabsaa jiru tokkummaa keetiin diigaa jiru mana sirra diigaa jiru khasibira jiru sanii jechu khasibira jiru takka sirreessu takka sirrii galchuudha saniifu maal godhu qabda waa ganaa kana booda namni harcee isin bitun jiru jechu akka dhiiraa zinnaara isin bitu qabna jechu dammaqaa mokonnon taayeti barbo dhaadatee bara amaaranii hidhachiisee jee bara hoggana akkasii nu barbaachisaa jechu sigale ummanni amaaraa bakka jirutti hidhachuu qaba jee bara qadu illee qabdii keessatti hidhachuu qaba jee hoggana sabafiiti yaadu anniin fedha anamma teedii afroo maaliif hin fedhani beeyta hoggi sabni isaa rakkoo keessa jiru walliseef saba saatiif sagalee ta'e sigale akka hawwisoo piippii gat aboo jarri maan hundiifne sharmuutumma goona aboo jarri maan hundiifne farshoo dhuyinaa je farshoo yaatu sigale ta'asii biyya alaa tana agartee shukkarri matarraan bahee gartee biyya ichi jechaate dalagachuu hin dandeessu chaansiin isiin qabdu kana qofa jechu afaan tokkicha aadaa tokkicha yaa sigale khana artistii jettee jala yaata hawwisoo piippii artistii ilaalimee teedii afroofa saba saatii sagalee ta'e wanni feete aana dhuftu jee finfinnee keessa taa'e sigala wantun hawwisoon piippii tun biyya alaatu tetteessee dubbachuu sodaattu biyya keessa taa'ee dubbate so arti jechuun kana artiin ati qabduus kana sheekotiin ati qabduus sane hagartee wallee teedii afroo dhageeffachaa oolee muwaadararra dhufee wallee teedii afroo siyiiqu sigale kanafa majlisa Itoophiyaa Tigraay muslima Tigraay jedhanime arsi muslimaami muslimummaa namni qabee gatiitti kafalee haga ammatti gartee mallas zeenaa hundi al-shabaab jee gartee ittiin komatamaa jiru way Tigraay arsi dabar khanaab abiyyiitu wanta godhu jiraani beeytanii sagaleen taatanii farsii tanaaf garuu Tigraay waan abiyyiin jaalanneef jecha abiyyi isin jaalatu isinin tuqu rabbiin keeysan isinin tuqu sigale Tigraay ya muslim Tigraay haya badabo way muslimaanu ma yaaddan jaldeeyyi hudduu diddiima sigale sheekoti manzaraata ajaa'ibaati bar muslima Tigraay way muslima Tigraay meelaala maasha Allah ya sigale haya arsiin kun khabuqee gartee wanna keessa ciisu sun muslima miti khabakkatti salaatu dhabee dhagaadhaan istanyaa godhu sun muslimaami muka jala dhalu jirtu sun muslimaami intala muslimaatiimi arra dhiiraa fi dhalaan akka shari'aan teenya hayyamnetti qullaa wal keessa dhadhaabachaa jiranii waan qaama isaanii qabatan dhabanii isin garuu firaasha adda addaa kanatti gartee halkan guutuu dhalaas taan su'uudirra jaartii bar bakka meeqaa qaban sheekotii manzaraatun taan bar huggii umraa godhan jaartii umraa qaban ta huggii muwaadaraa deeman jaartii qaban sigale huggii mana galan jaartii qaban huggii bakka daldalaatii fi bakka hannaa deeman jaartii qaban harkaan lafa qabattu jaartuma sheekotii manzaraatii bar sigale jaartuma khadireeti bar an amma jarri kun maaltu na yaachisaa jirani beeytanii yoo dhugaa na gaafattan maaltu na yaachisaa jirani beeytanii paartii qamadiitii sunu jaaran osuma ja'aniiti isaa wanni lubburraa fedhan hudduu dhalaa tana waan taate paartii muttee nu jaaru ta'an sigale akkanuma qabadhaa naa ta'an jecha kanatti dhufuu teessan yoo isaan paartii san hin jaarin sigale lafarraa xaragan sigale marree nama barate nama sheekhaa heerumi nama mitirkishoo heerumi milliyoo jaanii tana kijibatti guutanii tun akka nama nabii heerumee ganaa hudduu samii keessa qabaa deemti sigale saniifu ummata keenyaaf sagalee ta'a ummata keenyaaf iyya wal maleen qabdan
amma arti oromoon artii sin qabdu sheekhaa sin qabdu abbaa gadaatii sin qabdu hoogganaa sin qabdu nam tokko hin qabdu wanni nuti qabnumma marroo dirribaatii fi Jawar Mammafaa Taayyee Dandaafaa kahidaa jiru sheekka abbutaafaa ka asirraa isiniyyuu kan isin qabdan kanu waan qabaniin gabaadha kan jedhan numa kana jabeeffadha